Tole hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqaa ta'uun bakka jirtanitti nagaa waaqayyoon faa baay'eetu ijaarama waan odeessuudhaan dhufe tokko waanuma yeroo hundumaa odeessamu jechuudha. Ammas beefa haaraadhaan wanta as ba'e tokko viidiyoo qullaa erguu suuraa qullaa erguu jechuudha. Viidiyoolee kaleessaan ilaalee baay'ee tokko kan nama gaddisiisu jechuudha. Viidiyoo qullaa waraabamee dhiiraa ergamu kanan kaleessa ilaalee dhugaan siniin baay'ee tokko kan nama gaddisiisuu fi ijoollee baay'een illee jechuudha ilaallee nyaata nu jibbisiise jedhan. Erga ilaallee nyaata nu jibbisiise warri kaan immoo erga ilaallee dubartii ta'uu koo itti gaabbee dubartii ta'uu koo na jibbisiise jedhan jechuudha. Kanaafiyyuu yoo akkamittiin dubbatame kan kun dhaabachuu danda'u yoo akkamittiin himamedhas yoo akkam ta'e suuraa qullaa fi viidiyoon qullaan waraabamee ergamuu dhiisa. Viidiyoo qullaan miidiyaa irratti argamuu dhiisa. An akka dubartii tokko baay'ee natti dhagahamee jiras baay'ee gaddeen jiras anillee dubartii ta'uu kootti baay'ee na gaddisiise. Sababni isaa ani dubartii keessa jira dubartiin ana keessa jirti jechuudha. Kanaaf qaamni ishee na alatti gadi bahee mul'atu qaama kootu alatti gadi bahee mul'ate jechuudha. Dubartiin kamillee qaamni isheerra jiru dubartii ishee kamirras jira jechuudha. Gosni qaama dubartoota tokkuma jechuudha. Qullaan dubartii tokko argame jechuun qullaa dubartoota kaaniitu argame jechuudha. Dubartii tokko irratti leeyyoo way qaanii way waan akkasii sababa qullaatiin argame jechuun dubartoonni warri kaanillee itti saalfatu itti qaanfatu ija dhiiraa ilaaluu qaana'u jechuudha. Kanaaf maqaan dubartii walitti waan ta'eef ispeeshaalii immoo dubartoota biyya Arabaannaa jedhamu dubartoota biyya Arabaa jedhama malee ekelee ebeluu jedhamee addan baafamu. Kanaafuu viidiyoo an guyyaa kaleessaa ilaalee viidiyoon sun kan duraa miti. Viidiyoolee kan duraas numa ilaalaan ture argaan ture jechuudha. Kan dura darbeera waan ta'eef isa dura darbe as fidanii fuuldura taasisuun sirrees mitis gaariis mitis darbeera waan ta'eef garuu viidiyoolee guyyaa kaleessaa ani ilaalaa ture viidiyoo dubartii 3 jechuudha. Keessa viidiyoo inni tokko ol nama guuruu ka'a jechuudha. Ol nama guuruu ka'a. Qaama akkasii unkwaan dhiiraa ergu ani ishii dubartiin ilaalee ol la guuruu ka'a jechuudha. Qaama akkasii ani isheen dubartiin ani fayyoon jechuudha. Qaamicha ilaaleeyyuu ol na guuruu ka'a. Minaan nama jibbisiisa jechuudha. Viidiyichi qaamni ishee jechuudha. Qaama akkasii unkwaan dhiiraa ergu miti. Dubartiin akka koyyuu akkana ilaaltu barbaadonni qaama akkasii baadhee dhiiraa ergu jechuudha. Qaama akka kanaa jechuudha garaan iddoo sana gahu harmi iddoo sana gahu akkam jettee viidiyoo of waraabdee ergitiif sayyu maal akka isheedhaan erguuf noobeelii ergaaf himoo maal erga meedaaliyaa ergaaf badhaasa maaliirraa argattini innaa ergite jechuudha. Qaama ishiin ilaaltu duraan dursee koo namni waan tokko naa gochuudhaa ka'u qaama isaa ilaala. Fakkeenyaaf ani uffatannaan uffadhu qaama saayizii qaama kootiin kanan bitadhu maaltu narraa bareedas jedheen uffadha jechuudha. Garuu dubartoonni utuma erguudha barbaadaniyyuu qaama isaanii anamma qaama koo nan beekamti maal akka fakkaatu nan beekan ammaa laalee akkas naan jedha kanammaa yoo arge qaama akkasii namaa erguun qabu jedhee namni illee itti yaadu qaba. Ergame immoo jechuudha. Ergame immoo dhiirri sunis dhiirri gadi baasee hiccitii sana gadi baasus dhiira saree wayiitidha. Isheen dhiira miti. Isheen saree wayii maqaa dhiira yoo hin jedhamtu bakka. Naa ergi jettee erga tajanaa janteeti. Akkamitti suuraa sana viidiyoo sana gadi baaste sheerii gooti maal jechuudha. Kolkollee wayii jechuudha malee isheen gadi badduu wayii gadhee wayiitidha. Isheen saree harree wayii sammuu ishii kan duubatti naannee sammuuyyuu hin qabdu malee jechuudha. Sammuu malee kan uumamtedha. Haadhan qabdu isheen gudaa'ee lafa keessaa ol baatee dhiirri akkasii haadha ishii keessaa baatee haadha ishii yaadattu qaama haadha ishii gadi baastee jechuudha. Obboleettii malee dhalattee yookaan obboleettiin qabdu isaa dhiira qofaayyuu qabaachuu dandeessi. Haadha qabdi. Sanyii haadha ishii qabdi. Qaama haadha ishii akkanatti gadi baastee jechuudha. Akka mastaawotiitti. Qullaa haadha ishii gadi baastee jechuudha. Dhiirri akkasiis. Otoma dogoggortee dubartoonni nun uumamaan dhugaasni hir'ina qabna baay'ee hir'ina qabna fageessinee yaaduu hin dandeenyu. Waan hundumtuu dhugaa nutti fakkaata. Namni nutti dhiyaate hundumtuu nama nu fayyadu fakkaata. Namni dhiirri keessattuu dhiirri natti dhiyaate nutti dhiyaate
nutti dhiyaate nu faana haasa'ee bakka kanuma keenya nutti fakkaata, gaarii nutti fakkaata, amanamaa nutti fakkaata. Bakka nu dubartiitti faraduu hin danda'amu. Hirreena qabna bakka uumamaan nama amanna bakka fageessinee yaanu borii hin yaanu maaltu nurra gaa hin jennu dubartootatti hin farannu jechuudha. Kanaafuu miira keessa galanii ergan dhiirittiin sunoo maaliif gadi baastee raabsite? Waraqaa filannoo wayii seetee naaf viidiyoo sheer gootu. Moo maal akka isheedhaa xabbasamu moo maal akka argattuuf egaa argineerra bakka maaltu siifaa xabbasamu viidiyochis argineerra suuraas argineerra maaltu siifaa xabbasamu isheerraa humtuun hir'atu. Borga nama of sirreessitee yoo barbaadde feesbuukii ishii diileet gootee feesbuukii haaraa banattee sammuu ishii sirreeffattee nagaadhaan achas deebitee jiraachuu dandeessi. Kanuma murteessise jechuudha. Viidiyoon sheer gabaarra oole, miidiyaarra oole, maaliirra oole, viidiyoo kootu oole jettee dubartiin suni of miidhuus hin qabdu, of balleessuus hin qabdu, maaf gochuus hin qabdu. Never ever sheer godha biraan naagaa mucaa ijoollee dubaraa viidiyoon isaanii gadi ba'ee mul'ate. Dhugaan siniin jedha ishee. Viidiyoon ishii gadi ba'ee mul'ateedha. Humaa irra ga'uu hin qabu. Miidhamuus hin qabdu. Sammuun ishii tuqamuu hin qabu. Haamileen ishii tuqamuu hin qabu. Furmaata ishee hin qabdu. Facebook ishii kanaan dura namni ittiin beeku ofirraa haqxee ofirraa balleessite Facebook haaraa banatti haala haaraadhaan dhuftee nama taatee jiraatti. Isaa booda dogoggora akkasittiin deebitu. Kanuma gorsi isheedhaa ta'u jechuudha. Dogoggora akkasittiin deebitu dhiira hin amantu. Yoo tajaajilteeyyuu suuraa ishii qullaa ishii viidiyoo ishii hin ergitu jechuudha. Kanuma dogoggora ofiirra irraa barattu malee wajjiniin hin badan. Kanaafuu dhiira ati massakamtuun sareen viidiyoo obboleettii kee qullaa haadha kee raabsitee mucayyoo waan tokkoon taatu ishii samta haala. Waan tokkoon taatu. Atillee yoona kana faayidaa irraa dhabdeetu birriinaa ergii yookaan viidiyichaan baasaa kana naangootu taanaan jetteetu yookaan isheen deebitee sin barbaadu jennaan viidiyoo ishii xaal goote sheer goote. Kun immoo ishee hin jijjiiruu hin danda'u. Humaas isheerraa hin hir'isu saamte haal afar bilaa kosii kolkollee wayii dura situ dhaqee ishee jaallatee sin jaalladha jettee ishee barbaadde tajaajiltee achi immoo suuraa qullaa naa ergi nan jaallattu nan amantu jettee suuraa qullaa viidiyoo raabsiste ergisiiste saree. Amma immoo yoo walitti buusee wal loltee waan biraa gootanii viidiyoo ishee akkamiin jalaa raabsita ati gadhee wayii mee maal itti argatta? Itti gammadda itti boqatta kana gochuu keetiif argineerra humaa hin xabbasamu humtuu siin godhamu. Hantuunni illee siin xabbasamu jechuudha. Qaama aan qabu qabdi, harma aan qabu qabdi, qaama aan qabu qabdi kanuma kalas. Kanaafuu wanti isheerraa irratti hin jiru hin agarre malee. Kanaafuu gaafa dahu namni kam dubartiin kamillee gaafa deessu doktariin qaama ishee ilaala. Maaltu siifaa xabbasamu? Anillee gaafa dahu doktoroonni siistaroonni dhufanii na laalu na deessisu. Maaltu siifaa xabbasamu? Qaama uumamaati. Qaama waaqni narratti uumedha. Wanta addaa miti. Maaltu siifaa xabbasamu? Gadhee dhiira akkasii dhugaa waaqatu gadhanii keessaa baasan nama qooccamu. Kosii wayii baay'ee tokko naare dhugaa waaqa baay'ee tokko na danfise jechuudha. Ofiisaa simmeetii keessa gashee ofiisaa tajaajilanii ofiisaa maal godhe suuraa ergisiise. Ani dubartoota bakka bu'uu nan danda'a jechuudha. Sababni isaa hirrina ani qabu dubartiin kan biraa qabaachuu dandeessi. Kanaafuu namni kamillee immoo perfektii miti jechuudha. Namni kamillee perfektiis miti, qulqulluus miti, sirriis miti. Namni kamillee sirriis miti. Ani sirrii miti, ani perfektii miti. Dogoggoraan oola, sobaan oola. Waan meeqa hojjechaan oola. Garuu borimmoo isan balleesse ittan gaabba kana maaliif hin godhe na gaabbuu nan danda'a jechuudha. Kana siniin jedha sheerii godha dubartoota viidiyoon isaanii jala raabsamee sababa viidiyoo sanaatiin sammuun isaanii akka hin tuqamne umaa tokkollee akka hin taane dhugaa dubartii ol bira dhaabbatte gaarii ol gargaaruu wayya wal kabuu wayya wal gorsuu wayya immoo quba walitti qabuurra wal arrabsuurra wal ceephoorra wal gorsuu qabu. Boran dogoggoruu nan danda'a ati bor dogoggoruu dandeessa. Yeroo sana namni tokko kee si gorsuu qaba. Namni tokko kee ergaa si dabarsuu qaba. Aizosh siin jechuu qabu. Humaa jechuu miti boraatiin nama biraadha siin jechuu qaba. Akkasiin fayyadame. Viidiyoon kee ba'ee miti, suuraan kee ba'ee miti, feesbuukii kee jijjiirradhu. Suuraa akkasiitiin fayyadame. Miidiyaa irraan citiin danda'ee keerii ittiin godhin siin jedhee namni si gorsuu qaba bakka. Dogoggorame waan dogoggorteef kufuu hin qabdu. Waan dogoggorteef haqamuu hin qabdu. Kanaafiyyuu viidiyoo kana sheer godhaati dubartoota viidiyoon isaanii
gabaa feesbuukii gabaa yuutuubii irra oole biraan naagaa sammuu isaanii haa eeggatan fataa'edhan jarti dileet rimuu ofirraa godhanii kallattii isaanii jijjiiranii hojii isaanii itti fufanii miidiyaa isaanii itti fayyadaman isiniin jedhanii fayyadamu jechuudha. Kanan gorsa jara sana malee hin ceepha'u hin arrabsu maal isin jedhu galatooma.